jaallaan di fayyaa ta'ii dhugaadha yeroo darbee gara Taanzaaniyaatti jaallan dirreerraa imalleetu ture. Egaa imalli keenyi araaraanii rakkoo furachuu fi itti amantanii deemtanii kan jedhu araaraan rakkoo furannaa jennee amannes amanuu baannes yoo carraansaa jiraate rakkoo uummata keenya irra jiru dhugumaanii bifa kamiinuu akka xumura argatu ni barbaanna waan ta'eef deemuun dirqamuma ture. Egaa mootummaan abbaa irree kuni barcuma siyaasaa irratti rakkoo nan furaa jedhee taa'ee fedhii argisiisuu dandahetti nuti irraa hirmaachuun rakkoo hin qabu. Gaaffii mirgaa sabni keenyi gaafatee deebii argachuu dadhabe qawwee nu kaasise karaa nagaa ni furraa yoo jedhanii carraa sana ilaaluun dirqamuma taati jechuudha. Itti amannees haa ta'u ittiin amaniini daandiin sun jira taanaan Oromoo wanti inni barbaadu akka inni barbaadutti deebii ni argata taanaan irraa hirmaachuun kasaaraa guddaa inni qabus hin turre kan ta'es kanuma. Araarichi akkam ture isa jedhu yoo tuttuqnee uummatis maal baruu qabaa kan jedhu himuun barbaachise. Araarri kun tuttureera dudubbiin warra nu gidduu deemee rakkoon impaayera Itoophiyaa keessa jiru keessumattuu ammoo saba guddaa uummata Oromoo kan hirmaachise kuni xumura argachuu qabaa waan jedhu nutti deddeebi'aa nu gidduus deddeebi'aa warri ture ni jira waggaa 2 sanaa olii fi egaa yeroo sana mootummaan abbaa irree biyyittii kanaa balbala karaa nagaa rakkoo furuu sana cufaa taasisee yeroo dheeraa immoo walitti deddeebi'uu keessa yeroo itti ayyee ni ilaalla jedhanii wal ilaalla jedhamee carraansaa argamaa dhufe tokkotu ture. Haala carraansaa argamaa dhufe sana keessatti lolli kaaba biyyittii mootummaa abbaa irree Itoophiyaa fi mootummaa abbaa irree kan ture durii TPLF waliin lolli ta'etu ture biyyittiin lola hamaa keessa seente. Nutis qaamuma lola sanaati durarraas kaasee itti fufee hanga har'aatti lola sana booddee araarri qaama mootummaa abbaa irree fi qaama TPLF waliin akka goolabamu ta'e tokkotu ture jechuudha. Haala sana keessatti akka irratti hirmaannu affeeramnee turre qaamota hedduutullee ture allaayansii ka TPLF waliin illee uumannee jirru qaamni sun akka hirmaatu jedhamee ture. Haala sana keessatti tokko rakkoon Oromoo fi rakkoon kaaba biyyittii jiru waliin fakkaatu wanni nuti barbaannu illee waliin fakkaatu akkaataan dhufaatii rakkoo biyyittii keessaa kan keenyaaf kan Tigree akka waliin fakkaanne beekama. Ammallee immoo Tigraay keessa haalli ture baay'ee ulfaataan lola qaama mootummaa lolu sanarra caalaa uummata biyyittii irratti beela namni tolche hongee dabalatee dhumaatii hawaasaa irratti waan hedduutu ture. Qaamni biyyittii keessatti seenee warri Eertiraa qaama warra Amaaraa mootummaa federaalaa ofiin jedhu hundumaa dabalatee lolli uummata Tigraay irratti deemsisan sun akkaan ulfaatee warri Tigree rakkoo hamaa seenanii marfama hamaa seenanii turani. Kun yaadannoo yeroo dhiyooti namni hundiyyuu kan beeku haala akkasii keessatti araarri taa'amuu fi kan waraana bilisummaa Oromoo fi qabsoo bilisummaa Oromoo immoo sanarraa baay'ee adda ka ture waan kana walitti fidanii araara wal fakkaataa akkaataan itti deemsisan hin turre waan ta'eef kan isaanii akka emergensiiti iyyuu ture yeroo sanatti haala emerjensii ture sana keessaa jarjartiin bahuullee ni barbaadu isaanii. Haala akkasii keessatti waan wal fakkaanne walitti fiduun ulfaataa waan ta'eef wal jalaa duuba akka furamu barbaadame wal jalaa duuba furamuu sana keessatti dursi warra Tigraayiif kennamee ture. Achirraa akkuma dubbiin dhumatee egaa araarichi waan beeknu inuma qabna namni hedduun kan hin beekne maaliif haga har'aattuu waluma quba qabna jara sana walii waan ta'eefi araarichi maaliif taasifamee kan ta'eyyuu araara ture yoo waliigalteeni Piriitooriyaa irratti mallatteeffame suni uummataaf himamee fi kan duubaan immoo waliigalame maal ture maaltu moojiitti hiikamee ka'e waan hedduu jira. Sana akkuma jirutti dhiisnee garaan keenyaatti yoo deebine garaan keenyaatti yeroo deebi'amu itti fufaa xumuratti godhaa kallattii kanas jedhamnaani
Egaa namni mataan isaa nagaa hin taane maraateeru Abiy Ahmed yeroo sanatti wanti inni jedhe rakkoo nageenyaa jedhu isaanii galolaa yoo xiqqaate uummata miiliyoona tokkotti dhiyaatu lubbuu galaafate rakkoo nageenyaa gara kaabaatti mudate sanarraati mootummaan nagaa kabachiisuuf yeroo socho'etti xiqqoo sirni dhablummaani naannoo adda addaatti ta'e malee lolli gara biraa hin jiru kana yeroo gabaabaatti furuu hin danda'edheet ammasii waan waadaa seenillee rakkoo jirtu wal jalaan furuu isa jedhu sana qaamota international community ambassadors and diplomats waan kana sochoosaa turaniif waadaa seeni hundallee cabsee yeroo gabaabduu keessatti amma hojii manaa isa sirna dhablummaan bakka adda addaatti ta'e kanan fixaa ka jedhuunidha. Amma gaa araaraa itti deemna jedhame sana didee gara lolaatti deeme. Yeroo sana namni hedduun fira woboo fi qabsoo bilisummaa Oromoo uummata Oromoof yaaddoo ture. Warra badiinsa woboo hawwaniif immoo gammachuu ture. Mootummaan egaa hojii manaa hedduu keessa ture, biizii ture, achirraa amma bayyana ta'eera. Warri fira ta'e waraanni bilisummaa Oromoo duula kana dandamachuu hin danda'u. Warri immoo diina ta'e immoo waraanni bilisummaa Oromoo dhabamuunsaa miilanaa jedhaniitu yaadni wal faallaa akkasii lama adeemaa ture. Yaaddoos haa ta'u gammachuu lachuu wanti ta'e hin turre argiteetta haga ammaas lolli itti fufee jira. Mootummaan abbaa irree waan hundumaa irreen fixuu barbaadu kuni duula guddaa, bobbaa guddaa, humna guddaa as dachaasee inni sun homaa waan jijjiireen qabu. Waraanni bilisummaa Oromoo kan durii caalaa gabbataa meeshaatiinis humna namaatiinis rakkoo furuutiinis gabbataadha dhufe. Egaa warri nu gidduu deddeemaa ture. Rakkoon kun lakki akkasittiin dhumatu karaa nagaa fixuu qabdu lolli itti fufuu hin qabu. Akkuma garaa bal'inaan itti deemamee egaa dippiloomaat waan ta'aniif akkasuma jedhu gara bal'inaan mootummaan akkuma deemee kaabarraa rakkoo fixe asittis garaa bal'achuu qaba maal ittiin jedhanii kadhataa turan jechuudha. Nuti homaa duulli sunis waan nu godhe hin qabu. Egaa guutummaa Oromiyaa keessatti gaaffii mirgaa sabni Oromoo gaafatee deebii dhabee qawweessa kaasisee sun gabbinaa fi jabinaan itti adeemame mootummaa abbaa irree kana gara dirquutti yeroo fudhadheenii rakkoo naannolee adda addaatti uumame nan tasgabbeessa ka'edhee waadaa seenes waadaa sana guutuu dadhabee biyyittiini guyyaarraa guyyaatti gara qileettidha adeemaa turte. Kana keessaa ba'uuf dirqama gara araaraa kanatti dhufuutu ture. Haala akkasiin egaa wal argaa waliin haasahaa marsaan jalqabaa walitti dhufame walitti dhufeenya sana keessatti haalli baay'ee ulfaataa ture. Gaaffiin Oromoon dhiyeessu otoo barcuma siyaasaa irratti dhiyaatee ittiin haasahamiin waraanni bilisummaa Oromoo dursee qawwee hiikkachuu qaba waan jedhu kan jarri sun qabatee dhiyaate. Abjuun isaanii sanaa alatti homaa waa harkaan qabani waan dizaayin godhatanii dhufa waan ta'eef baay'ee ulfaataa xiqqoo rakkooma furuu qofa osoo hin taane hafuurumtii nama walitti fiduuyyuu ulfaataa ture. Tiimiin keenyas dhaqee waan walaasaame haasahamee ammoo haa taatu erga walitti dhufnee carraa kanaa deebisnee bishaan hin nyaachisnuu yoo walii galamuun dadhabameyyuu walitti dhufuun walii galteedha. Oromoo waa'ee nurraa eegaa jedhamee hafuuruma gaariin ibsu wal fakkaatullee bahee walitti haa deebinu jedhamee akkasiin bahame. Walitti deebi'amuu sana keessatti duulli ololli waan hedduun ture. Sana hunduma waraanni bilisummaa Oromoo dandamatee marsaan lammaffaa gahee jechuudha. Marsaan lammaffaa sun yeroo gahu osoo waliin argamiin dura tiimiin ABO gara Jeneef kan deemetu ture. Jenevaatti mootummaan qawwee hiikkadhaa jedhu kuni isin immoo qawween hiikkannu jettanii akkaataa kamii walitti siqsuu dandeenya jedhanii warri nu gidduu deemaa ture Jenevaatti yeroo dheeraa fudhatanii roodmaappii akkaataa araarri kun itti xumuramuu danda'u woboo maal qaba maal yaada jedhullee diskas gochaa turre jechuudha. Tiimiin achi ture warra nu gidduu jiruu fi mootummoota fedhii adda addaa gaanfa Afrikaa irraa qaban fa'aa waliin wal haasahamee wal amansiifameetu gara araaraa sanatti deeman. Osoo nuti hin deemiin dura gaafa 16 kaasee hanga gaafa 7 nuti deemnetti almost ji'a tokkotti waan dhiyaatuu fi haasahaatu ture jechuudha Daaree Salaamitti. Haasahaa sana irratti
kan dura mataa jabaate mootummaan abbaa irree DDR jechuun disarm, demobilize and reintegrate gochuu sana bira darbee yookaan immoo qawweerraa hiikuu hawaasa keessatti deebisanii gadhaabuuf facaasuu jedhamu sana jechuudha. Sana bira dabarree irra hayyee ka jedhutti tiimiin ABO'n ergatee mootummaa waliin kanarratti walii gale. Mootummaan erga sanarratti walii galamee waraanni bilisummaa Oromoo qawwee osoo hin hiikkatiin akkaataa kamiin immoo biyyittii keessatti qaama mootummaa ta'uu fi gaaffii Oromoo deebisuu danda'a inni jedhamu jennaan warra waraanaatu beekasa kana warri waraanaa wal argee waan kana akkaataatti osoo qawween hin hiikkatamiin rakkoon furamuu danda'u irratti haa mari'atanidha jedhame. Tiimiin nuti erganne injifannoo sadarkaa sanaan gahee xumura irratti waan xixiqqoo hafe jedhamu sana xumuruu fi akka nuti achitti dhiyaannu akeekame. Dhugaadha marsaa hedduu qabsaa'aan bilisummaa marsaa hedduu qabsoon bilisummaa Oromoo mucucaatee kufaa ture. Ganamuu hedduutu ture. Kuni nama yaaddessa ture jechuudha. Jaalgammachuu Abbooyyee jaala kiyyaa waliin dubbataa turree waliinis dubbannee wanni kun akkam taati jaalgammee jennaani. Silaa wareegamaaf manaa baane kuni dirree lolaati. Dirree lolaa qawweetti dhukaasanii qawween namatti dhuka'ee qofa wareegamanii shinnii gas akkasuma ture rakkoo Oromoo furuun karaa qawwee qofaa miti karaa argame hundaan furuu fi yoo furuu dadhabde immoo itti wareegamuuf manaa baane waliin jennee akkasii walii gallee nu lachuu ni deemna jennee jechuudha. Adeemsa sanarratti akkasiin danda'u nu kennanii waliigaltee mallatteeffame qaamni nu gidduu jiru helikoophtaraa fi fixed wing xiyyaara kan ICRC kireeffate akkaataatti wal mallatteeffame biyyaa bahuu hin danda'amuuf biyyatti deebi'uu hin danda'amu waan gaaraan tokko nu amansiisutu argame akkasittiin socho'ame. Tanzaaniyaatti jaallan waliinis wal argine tiimii keenya achi jiru waliinis wal argine mootummaa abbaa irree kana waliin taa'uu deemne. Yeroo mootummaa abbaa irree kana waliin taa'uu deemnu waanuma raajiitu nu mudate raajiima biyya lafaarra hin jiru. Namni nuti achitti dhaqnee argine akkaataa amtisaa namaan gatu. Waan hanguma kanaan duraa walii galamee irratti walii gallee qawween hin hiikkatamu otoo hin hiikkatiin immoo akkaataa itti fuulduratti adeemamuu danda'u irratti roodmaappii jiru waliif dhiyeessaa jedhame sana duuba deebisan. Wanti turte silaayyuu yoo rakkoon alatti akkamittiin deebi'uu dandeenya jennee mari'annee xumurannee deemne malee waraana bilisummaa Oromoo fi qabsaa'ota isaa hoogganoota isaa gargar baasuu qofaa ture malee araarri hin turre. Warri nu gidduu jirullee ni rakkate. RRItu ture. DDR jechuun hiikkachuun suni hiikkatamee uummatatti deebi'uun suni irra erga darbamee waan nuti dhiyeessine RRI reorient gochuu, retrain gochuu, integrate security sectorii keessatti akkas gochuutu ture jechuudha. Erga akkas gochuun jechuun immoo nama irra deebitee leenjista. Irra deebitee haaromsita. Achii booddee instituushinii biyyittii keessatti qaama adda addaatu jira sektaroota adda addaatti galchita. Kan nuti irra deebinee leenjisnuu fi ilaalcha adda addaa irratti leenji'e waraanni. Mootummaan abbaa irree waan irratti leenjisee qabaa nuti waan irratti leenjifannee qabna. Kanadha reorient goone retrain goone integrate goona ka jedhu roodmaappii dhiyeeffannee deema. Kan irra deebi'ee haaromsa fudhatuu fi kan irra deebi'ee leenjii fudhatu waraana bilisummaa Oromoo qofaa miti. Asirratti walii galuu hin dandeenye. Kan leenjisus eenyu? Yeroo mooraa leenjiitti seenamuu akkaataa kamiin seenama? Yeroo seenamu meeshaa waraana bilisummaa Oromoo meeshaan mootummaan waraana isaa hidhachiises akkam ta'uu qaba? Eenyutu qabuu qaba? Furtuun isaa eenyu harka taa'uu qaba? Yeroo leenjiin kennamu wanti nuti leenjisnu maali? Mootummaan kan inni barbaadu yeroo hundumaa walitti qabee mooraatti galchee waan barbaade si barsiisee si gadhiisu. Hin ta'u kun jenne nuti. Wanti ta'uu qabu mootummaan kunis nutis waraana keenya waraana biyyaa gochuudha barbaadna. Waraana biyyaa akkaataa inni itti ta'uu danda'u waraana paartiif waraana mootummaa akka inni hin taane waraana biyyaa erga waraana biyyaa ta'ee amma yoo argite waraanni biyya kana keessa jiru waraanni mootummaa abbaa irree paartii sana qofaa tajaajila namoonni paartii sanaa nuti hin jirru yoo taatanii yoo ta'e isinis hin jirtanii kanaafi jafaadhaa lolaadha jedhu.
akkasumatti kan ta'uu qabu waraanni biyya. Paartiin abbaa fedhee barcuma aangoo siyaasaa yoo injifate waraanni kan biyyaati. Akkuma biyyoota biraa jechuudha. Paartiin abbaa fedhee yoo kufe paartiin abbaa fedhee yoo aangootti ol dhufe waraanni ittuma fufa hinuma jiraata. Kan biyyaati waan ta'eef hin diigamu. Kanaan eda doorfifama akkas ta'uu hin qabu waraana biyyaa gochuu qabna. Kanaafi kan mootummaas kan keenyas akkaataa inni itti reoriented ta'u retrained ta'uu fi integrated ta'uudha qabna turre ni jechuudha. Isa kanaaf immoo linkage yookaan phase in the sequence keenyarra. Waraanni bilisummaa Oromoo yeroo leenjiitti seenu 60 takkaatti hiikkatee leenjiin seenu. Kana kan goonee fi sababa gantummaa si'a meeqa ganamneetiin jiila dhaqabna waan ta'eef jaallannee miti. Dirqamas akkasuma. Walakkaa hanga ta'ee waraana ta'e tokko waraana mootummaa waliin waraana keenya waliin magnee leenjii seename yeroo leenjii seenamu waraanni mootummaa achitti leenji'ee nama ajjeesee reeffarra teessisu nama qaluu waan akkasiitu jira. Kan nuti leenjisuu barbaannu dimokiraasii, walqixxummaa, mirga namoomaa tiksu, waraana piroofeeshinaal ta'e, paartiin siyaasaa abbaa fedhee paarlaamaa seenuu, barcuma aangoo siyaasaa irratti yoo barbaade kophee baasee walitti darbatu, nagaa eegsisa waraanni mootummaa. Hankanaachi paartii kamiifuu hin loogu. Mootummaaf hin loogu. Paartii isa mormuuf hin loogu. Inni biyya tiksa. Warri wal mormuuf inni mootummaa ta'e yeroo akka barbaadan wal lolani uummatatu ilaallata. Waan isaaf ta'u uummataaf filata. Waan uummati filate immoo waraanni akka inni hojiitti hiikamudha. Instituushinii jira waraanni iyyuu keessan isaan kanatu hojjeta. Kana dhafinni. Kun mootummaa abbaa irree sanaaf liqinfamuu hin dandeenye. Inni kun biyya diiguudha. Biyya diiguu miti. Biyya ijaaru. Kanarra immoo darbanii waan isaan jedhanii dimokiraasiin halkan tokkotti dhufuudha jedhan. Dimokiraasiin halkan tokkotti dhufu uummata wallaalaa kana keessatti jedhan. Uummati biyya kana keessa jiru wallaalaa miti. Wallaalaan isa biyya bulchu. Guyyaa 2018 fulbaana 15 gaafa adda bilisummaa Oromoo hoogganni isaa Asmaraarraa Finfinnee galu uummanni miileenaan gadi ba'e poolisiin qawwee miti duldhaa baatee karaarra dhaabbatu hin turre. Biyyaaf nagaa kennite mirga isaa kabajjee fi jennaan uummati kana caalaa taateen kana caalaa ragaa ta'uu danda'u hin jiru. Kanatu ta'e. Kanaaf dimokiraasiin halkan tokkotti dhufu uummata wallaalaa kana yoo irreetiin qabde malee ka'edhamu baay'ee qoosa madaa namaatti qoosuu sun. Kanarraa kan ka'e walii galamuu dadhaba. Nuti kan jenne waraanni hanga ta'e mooraa seenee leenjii gaafa jalqabu orienteeshinii gaafa jalqabu mootummaan immoo itti aanse political commitment. Waraan hanga ta'e yeroo ati leenjisuu jalqabdu mootummaanoo hanga ta'e waajjira sii banuu uummatatti dhiyaattee haasa'achuu danda'u waan waraanni bakka tokkotti ennaa leenji'u political commitment mootummaan argisiisu bakka tokkotti akkasittiin phase and sequence linkeejii walitti hiine adeemnadha jennee kana fudhachuudha didan. Kana fudhachuu diduu keessatti irra guddaa warra nu gidduu naanna'aa ture rakkate malee warri kuni fiigee dhufee hoteelatti ol nammee kutaa ofitti cufateetu ta'a akkatti taasoof nu dhabne akkatti yaada dhiyeessi nu dhabne waan ati kaastu hundumaa kun immoo higga mangistuu haa ifagdimne dhani fiiganii baqatanii hoteelatti namu higga mangistii sana immoo hin beekan amma Biraanuu Juulaa yeroo tokko interviyuu ajaa'ibaa tokko kennaa ture kolfaa marrummaan nu fixaa ture jechuudha inni ekkoo izzaam izziim naa iyyaaluunyi hintin iyyaaluunyi waan jedhu tokko barbaadamna addunyaa kanarratti soogidda taane yeroo hidhee kolfaa marrummaan nama fixu jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo waan tokko seera addunyaa iyyuu hin beeku. Seera addunyaa san dhiisi konstituushinii biyya isaaniirra waan jiru maqaa dhoofneennaa kana ennu weemmaa eegga mangistuu haa ifagdimne. Kunoo eela eegga mangistiin keessan akkas jedhaa ennaa inni immoo taa'anii naasaa ni baqatu kutaatti dhadhaqanii seenu. Warri nu gidduu jiru ni jaanja'ee jechuudha mataa dhukkubbii ta'e. Akkasittiin deemamee xumura irratti waa kaasanii jechuudha. Wanti isaan kaasanii mee warra faranjii kana nu gidduutii baasaa dhaamsa abiyyi isinii ergetu jira. Dhaamsa isaa fudhadhaa nurraa jedhan lakki. Is akkasii daa'ima waggaa lamaafaa karameellaan goyyomsuu hin dandeenye sanaanii taphanni. Irri guddaan namni achi ture waa'ee qabsoo Oromooyyuu waan quba qabu hin qabu. Nama karee du'aanfaa muuxannoo fakkeenya bara Tigreen turte ani silxee bakka bu'eeni Tigree wajjiniin hojjedhee uummata koo akkas godhee isinis akkas taatanii akka Biraanuufaa akka Qajeelaafaa otoo taatanii nama akkasii faati jechuudha namni achi jiru. Gadi fageenya rakkoo biyyittiiyyuu warra quba hin qabne. Akkatti waliin haasawaan iyyuu kan nama rakkisu jechuudha. Kanarratti mee walitti dhufna toode aan ofishaalii bifa ofishaaliin taaneen daqiiqaa 5 sinii kennina maal nutti haasoftuu enneen jaalgammee hin jira anaaf jaalgamme
Abii dhaamsa sinii qaba. Dhaamsa akkamii faranjii biratti haasa'uun feenu. Rakkoon qabu garuu ofishaal mitii jennee dhaqnee teenya wajjinaa. Wanni haasofne wal tahanee faannoof shaabiyaa lollaa waraanni qawweeyyuu ni hiikkatu waraanuma biyyaatti fidaa dabalaa isiniif immoo hangoo isinii laannaa haadha jedhanii nama kofalchiisa. Uummata hammana ga'utti qoosuudha ta'e. Akkamittiin jechuun Tigiree loluu lafarraa fixu shaabiyaa faannoo abiyyi fa'a waliin hiriiru. Amma immoo rakkoo dhuunfaa isaanii achitti wal dhabanii fi Oromoon immoo hiriiree isaan kana loluuf dhiiga dhangala'uu fi akka dhiiga dhangala'uu loluuf iyyuu miti mala ittiin kiyyootti nu galfatantu ture. Maaliif rakkoo biyyittii furuuf wanti nuti dhiyeessine faannoo sanayyuu dabalate rakkoo biyyittii furuuf ammoo akkitti isaan nu ilaalanii akka diina amaaraa taanee waan kana dabnee fudhannee itti seennu wayifaatti nu laatu. Rakkoo biyyittii furuuf garuu wanti dhiyeessine roodmaappiin nuti dhiyeessine mootummaan instituushinii biyyittii keessa jiru kan waraanaan poolisiin humna nageenyaan qabatee akka barbaadetti cancala tokko malee gulufsiisu itti cancalamuu qaba. Dimokiraasiin halkan tokkotti dhufu jettan garuu halkan tokkotti shaakaluusaa jalqabuun ni danda'ama. Har'a jalqabuu dandeenya. Kanaafiyyuu instituushinoota biyya sana keessa jiranii dimokiraatessuu fi bilisa taasisuu keessatti hojjechuun biyyittiif nagaa waaraa fida. Erga sana goonee walitti dhufnee booddee uummati waan barbaade filachuu danda'a. Achii booddeeyyuun dhaabbatu qabsoon bilisummaa Oromoo uummanni Oromoo bilisa bahee instituushiniin biyyittii loogiirraa walaba ta'e yoo jiraate isatti aanu mirga hiree murteeffannaasaa uummata Itoophiyaa waliin jiraachuu yookaan jiraachuu dhabuuyyuu murteeffata. Hanga kanatti deema qabsoon keenya waan ta'eef goyyomsa akkasiin hin dhaabbatu kan jedhutu dhufu. Haala akkasii keessatti nu baqatanii guyyaa sadii moo akkas hoteela galanii ciisanii warrumaa nu gidduu jiru ergu takka ni dhufu takka nu deebi'u warri nu gidduu jiru ituma sana jennu guyyaa sadii booddee egaa wanni godhamu hin jiru jennaani ambaasaaddoroonni achi jiranii guddoo rakkatanii mootummaa kana humnaan dirquutti deeman kottaa taa'aa haasahaa waan sababa itti hin fudhannu jettanii dubbadhaadha jedhame. Yeroo akkasii kanatti waan isaan dubbatan baay'ee nama kofalchiisa. Waraanni bilisummaa Oromoo aangoo barbaada waan hamma kana ga'u ituma lafa tokko taakkuu tokko iyyuu hin qabatiin barbaada. Ololaan dhufanii jechuudha. Guyyaa sana akka carraa ta'ee ambaasaaddarri Ameerikaa amma Itoophiyaa jiru Masiingaatu jira. Ambaasaaddar Masiingaani lafa qabannaa kanallee meedhiisaa ani Finfinnee irraa bahee irraan oleen xooxxoofaa konkolaataa kootiin qilleensa bareedaa fudhachuu fedhiin qaba garuu hin danda'amu jedhe maal jechuudha. Hin danda'amu jechuun waraanni bilisummaa Oromoo naannoo inni jiru sadarkaa kanatti quba qabaachuu ambaasaadarri kun. Warri USA fedhii mataa isaanii isaa qabaatanii rakkoo xumuruufis fedhii haa qabaatan waan fedheef ambaasaadarra lamaan jechuudha. Sadarkaa sanatti nu bira turan. Namni kuni akkasittiin deebisee fi dirqanii fidanii nu bira kaa'anii galgala tokko naannoo sa'aatii 11 akka sa'aatii naannoo kanaatti walitti dhufamee waan dhiyeessuu qabnuu fi akkaataatti RRI'n hojiitti hiikamuu danda'u roodmaappii qabnu dhiyeessuu irratti gaafa dhufnu warri ambaasaaddoroonni nu gidduu turani warri taajabdoonni nu gidduu turani warri walitti nu fide rakkoon kunii akka inni adda hin cinne akka inni furamu walitti dhufeenyi kuni akka hammeenyaan gargar hin bahamne fedhii guddaa agarsiisaa waan turaniif yoo walii galuullee dadhabdanii dhukaasa dhaabuu dhukaasa namoomaa dhukaasa humanitarian aid isa jennu dhukaasa dhaabaati uummanni rakkoo qaba rakkoo guddaa keessa jira uummati keessan qaanaha dhukkuba guddaatu biyya sana keessa jira beelatu jira gargaarsa sinii kennina dhukaasa dhaabuu wal mallatteessaallee sadarkaatti nuun jedhantu ture waan ta'eef yoollee araadi kun itti fufuu baate kana goona jenne wal argine daqiiqaa 5 nu biran turre jechuudha. Eegga mangistuu Hayifagdin isin biyya diiguu fi yoo immoo kana sinii goone faannoon immoo bor kana nu gaafata kana immoo akkatti gadi baasuu dandeenyu hin qabnu maal jedhanii gadi bahan. Akkuma durii gaa hoteela isaaniitti dhokatanii taa'u walitti deebinaa jennee osoo teenyuuti ambaasaaddoroonni sunis nu biraan deemne ni deebi'u jennee suma teenyu namni Reedwaan Huseen jedhanii arrabsoo Ingiliffa shafaafaa tokkoon gadi bahee
waan inni tiwutarii isaa irratti maxxanse waa hunda adda kutee akkasittiin ture araarri Taanzaaniyaa ture. Achii booddee yerosuma galgaluma sanarraa kaasanii baqatanii deeman. Baqatanii waan deemaniif waraanni bilisummaa Oromoo wanni inni gochuu danda'u waan tokkoyyuu waan hin jirreef araaraaf ammoo du'ayyuu yoo ta'e araaraaf jecha lubbuu keenya aarsaa goona jennee Oromoof haa darbu malee nuti du'uun sodaannu jennee qilleensa Itoophiyaa keessa kan mootummaan abbaa irree sun to'atu keessa dabarree deema. Jaallan lubbuu isaanii balaaf saaxilanii duuti qawwee qofaan miti, wareegamni lolaan qofaa miti, sabaaf ta'a taanaan wareegamni kamuu nagaa fida taanaan sanan sodaannu jennee deemne sanaa ol wanni gochuu dandeenyu harka kennachuu qofaa ture. Harka kennachuun immoo waan hin danda'amneef qabsoo bara dhufaa darbaa ilmaan Oromoo kumni itti kitimamanii jaarroleen keenya illee har'a itti salphatanii nagaaf jecha asmaraarraa gaafa galanii kaasee gariin har'a hidhaa jiran, gariin immoo wareegama lubbuu kafalaa jiran, gariin immoo mana ofii keessatti yoo guddate qilleensa rabbi isaanii kenne hafuura baafachuu qofaa irraan kunne mootummaan abbaa irree kun malee waa hunda irraa kutee akkaataa kanaan haala jiran kana keessatti harka kennachuun waan hin malle waan ta'eef qabsoon hidhannoo ammas marsaa biraaf akka itti fufuu waan kun lubbuu namaati gaaga'a, qabeenya biyyaati gaaga'a, maatiidha diiga, lafa onsaa, jiruu fi jireenya namaa golgoleessaa kun akka itti fufu mootummaan abbaa irree kun heeyyameeti nu baqatee deeme. Arrabsoo suni kutaama sana keessa teenye ambaasaadder Maayik Hamar irraati waan ta'e inni argirraati kaa'ee dubbatame. Innis abdii kutuun dhufe dhukaasni dhaabuu waa'ee gargaarsaa irratti hundaa'e torbee tokko haa ta'u torbee lamaaf wanni sun illee hin fashalee. Mootummaan kun dirqama silaa mallatteessee qaba ture. Akka daa'ima baqatee deeme warri nu gidduu jiru warri ICRCs dabalatee waan kana biyyatti deebi'uu fi booddeellee akkaataatti walitti deebi'amutti kanaan duras shakkiitu sin gidduu ture. Shakkiin akkasii kun illee yoo mootummaa waan kana raawwate xiqqoollee hir'achuu danda'a jennaan shakkii irratti shakkii biraa dabalanii international lawuun beeku oboonii ka'edhani international lawuu dhiisiitii pirootokooliin achitti mallatteessan iyyuu kabajuu dadhabanii sana iyyuu beekan baqatanii haala itti biyyitti deebi'amullee didan. Gaafa isaan didan nuti gabbaruu hin deemne yeroo keenya fudhanne carraa sanaan silaa baanee waan mootummoonni adda addaa investitti godhan sanarratti dhimma baanee waan biraan hojjennu turre. Pirootokooliin sun jira. Garuu erga mootummaan kun didee yeroo barbaannetti waan barbaanne hojjenne akka deebinutti murteeffannee bubbullee waan hojjennu hojjenne rakkoo furachuu qabnu furanne kallattii walii kaa'uu qabnu walii keenye daandii duraan tolfanneerra deebinee dhufnee galle jechuudha. Mootummaa kamtu jiraayii Itoophiyaa ishee kamtu daangaan ishee kaabaa kibba bahaa dhihatti tikfameeraayitii nama rakkisa waan nama rakkisu hin qabu. Mootummaanii daangaa ofii tikfachuutu miti naannoo mana jireenya isaatuu tikfachuu mootummaa dandaheeru miti waan ta'eef galuunis nama rakkisu sanas itti amannee baane waan hojjenneerruuf waan tolfanneerru beekna waan ta'eef akkasitti gara dirree qabsootti deebine wanti araara sanaa ammanuma fakkaata'anii waan irraa sii tuttuqee carraa jirummoo jaala kiyyaaf hin kennaa fayyaa ta'e jaaldaandii.